sooshaal miidiyaa kanarratti deemaatiin jiru gama tiktokiitiin ta'ee gama feesbuukaatiin ta'ee gama tiwutarii waan adda addaatiin ta'ee wanti yeroo ammaa kana Oromoon itti deemaatiin jirtuu fi akkasuma haasa'aatiin jirtu hedduu kan nama qaanfachiisu hedduu kan namatti gartee namatti dhagahamu. Jarana nami gisee ammaa kana nami gartee gisee nami ija godhatu ija gurra godhatu gisee nami beekumsa waan hundaa baratu bara Oromoo waan beeyne bara barumsa gartee likkitti baratanii bara gabrummaa jala jirtu sanis ummanni keenya xiqqoo tokkummaa isaa yookaan eenyummaa isaanii beekaa dila kana walti duulee dila kana wal cabsee dila kana wal qalee dila kana walti gartee saree walirratti hin qalle. Yeroo ammaa kana wanni deemaatiin jiru gartee samana gartee nami lafaa dhufaa nami yeroo ammaa kana gartee baratee barumsa isaatiin sadarkaa tokkoffaa gartee jireenya uummata isaa haala uummata isaa beekumsa uummata isaa qoqqoodatee nama jireenya isaa keessaa gartee rakkoo keessaa gara ifaatti nama baasu malee nama gara dukkanaatti wal deebisuu barbaadu miti amma yeroo ammaa kana keessatti jiran. Nami Oromoo nama baratee qabaa nama beekumsa qabu qabaa nami hundi nami hin baratin waan jiru natti hin fakkaatu nami barumsa seenee hin jirre waan jiru natti hin fakkaatu. Jarana wanna Oromiyaa keessatti wanni deemaatiin jiru hedduu takka nama qaanfachiisa hedduu takka nama ajaa'ibsiisa waan ajaa'ibaati waan deemaatiin jiru kana afaan wallaalleeti waan akkatti dubbannullee wallaallee jarana takka miidiyaa kanarra dhufee hin beeku waan nafichisiise walumaan ka daawwannu ta'a kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Dubbiin garaa nama nyaatti haalli ummanni keenya deemaatiin jiru garaa nama nyaata. Wanni ummanni keenya jedhaatiin jiru wanni ummanni keenya waliin arrabsaatiin jiru wanni ummanni keenya wal godhaatiin jiru hedduu garaa nama nyaata hedduu nama qaanfachiisa. Oromoo matanaayyuu ittiin qaanfachuu eegalle jarana. Nami keenya baratee jiraa jenna nami keenya nami barumsa seene nami barumsa hin seenin waan jiru natti hin fakkaatu jaarraa makee jiru kanatti. Jarana namuma waa baratiin sanirraayyuu hanqanneeti bara wallaalummaa taaneeti wal cabsu jirra wal gartee wal rukutu jirra jarana jechaa wal rukutu jirra wal qalu jirra akkasuma ableedhaa wal qalu jirra gama gartee gama hundaa walti duullee gisee akkana wal cabsinu jarana maaltu nutti dhagahama maal nu wayyamee maal jedhamu kana keessa Oromummaa tana keessa mee akkam haa taanu mee akkam of haa goonu haya mee akkam isin haa goonu ganaa yaanee Oromoo guutuu barumsatti dachaaf namoo warra barateetu akkana wal godhaatiin jiramoo warran baratiin jarana mee waa ashaashallee fageessinee waa haa yaannu jarana wal cabsuun kun nun barbaachisu maaliif nu barbaachisa wal cabsuun maaliif wal saaxiluun nu barbaachisa maaliif wal cabsuun nu barbaachisa maaliif hayyoota keenyaa fi beekota keenya cabsuun maaliif nu barbaachisa. Jarana walakkaa qabbanaa jarana wanni akkanaa nun barbaachisu wanni akkanaa nun geessu urgi nun geessu dhoqqee walti dibuun homaa faayidaa nuuf hin qabu udaa wallaaquu homaa faayidaa nuuf hin qabu jireenya walti hadheessuu homaa faayidaa nuuf hin qabu. Jarana Oromummaan teenna takka eegii Oromummaa tana waliin himanne eegii afaan takka waliin qabaanne nu Oromoodha garri walirraa wal baafnu hin jiru. Jarana tasgabboomnee warra gartee bal'isee yaadu sanirraa taanee warra waa beeku sanirraa taanee wallaalaa keenya gorfannee ka warra karaa irraa maqe kana qajeelfannee jarana warra waa beeku taanee haalaa fi keenya gartee ummati walti dukkaneessuu kanarraa gara ifaatti walaa baasnu yeroon ammaa jaarraan waan barumsa keessa jiru yeroo ammaa nama baratee gartee qaama barate taanee waa fagotti ofirraa waa yaannu namuma ufi jalatti wal dhiphisee kabajaa walii wal dhowwuu miti jarana. Fakkeenya dhiyeenya kanaa yoo allaallu tiktoka gadi seenu tiktoka keessatti namu naannoo isaa faarsa namu beekaa isaa faarsa namu goota isaa faarsa namu naannoo wal qoodeetiin istaahila baafatee namu wal arrabsa. Jarana namu goota isaa ni qaba biyyi goota isaa hin qabne hin jirtu. Oromoon naannoo kamiyyuu goota isaa qabdi.
ammoo gootummaan kan kee kaniin faaruu tanaa fi arrabaan sirraa kun ka arrabsamee gabbu'u hin jiru, ka afaarfamee ol bahu hin jiru. Jarana asumatti lafee wal cabsuun maaliif nu barbaachiseme? Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa, wanni garaa na nyaate waan garaa na nyaate irraayin har'a oonlaayina kana seeneetiin na dubbise. Jarana wal haa kabajnu, wal kabajaa jarana Oromoodha. Nu hundi Oromoodha. Oromoon kutaan 11 wanni inni gargar wal baasee gargaritti wal ciree wanni kun jayna, wanni kun dabeessa, wanni kun qabeeyata, wanni kun miskiina, wanni kun beeka, wanni kun wallaala waliin jennee wal dhukkee walirraa kaafnu asirra waan jiru natti hin fakkaatu. Jiraatus jarana yoo wal barsiifanne yoo beekumsan qabaanne ka beekurraa waa baranne hedduu gaarii ture. Walti dhaaduu fi wal cabsuu fi naannoo kanattu akkasii naannoo kanti akkasii maaliif nu barbaachisa jarana? Wanni nu barbaachisuu fi maali? Wal osoo gorfannee garaa wal nyaanna, waliif osoo kenninee waliif osoo qoonnee garaa wal nyaanna. Yoo wal cabsine lafee wal cabsine faayidaan nu baanuuf maaltu jira jarana? Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya wanni sooshaal laayifii kanarra deemaatiin jiru. Dhugaa yoo dubbanne ilmi addunyaa warri biyyi Itoophiyaa jedhamtu tuni osoo nama afaan Oromoo ka dhaga'u taate hanga nu kooflan takka beeka. Amaarri cabsee waliin kutu jaran. Amaarri cabsee waliin gurguru jaran. Amaarri muka udduu waliin dhiibu jaran. Amaarri waliin tumu jaran. Ati warraachii warraasii waliin hin jedhu jaran. Akkasuma Tigireen akkas sablammiin Itoophiyaa keessa mee namni akka Oromoo ta'u kana yoo jiraate baasaa naaf hima. Jaran afaan Itoophiyaa kana inuma dhageenya waan garree kaa. Biyyuma keessaas baane san keessatti afaan jinnii warra jinnii kanas inuma dhageenya. Kan aftanyaatiis inuma dhageenya. Warra akkana cicciree warra akkanatti muka wudduu wal micciiru kana waan garre. Isumaayyuu yoo inni saba kana ta'e akka malee jabeeffama. Miidhaa saba isaa waan irra gahe akka malee bira dhaabbata. Rakkoo saba isaa bakka malee bira dhaabbata. Sabni ofii kamiyyuu saba ofii bira dhaabbata. Quuqama saba isaa ni qaba. Rakkoo cinqii isaa ni qoodata. Garuu ta'inna cinqii walti qooduu malee, rakkoo walti qooduu malee, miidhaa fi raftee walii buluu dadhabuu malee, haasidummaa fi cinqii fi waan kana walirratti malee diina isaa kayoo silaas har'a gabbuusee si qale bira dhaabbatee waliin koflu taanee bar jedhan. Mee Oromoo wal dhagaheetiin diina ofirraa dhoowwaatiin jiru. Yeroo ammaa kana keessatti yoo jiraate naaf hida. Oromoo osoo ilmee Oromoo tokko qabanii biratti qalanii kun bira dhaabbatee waliin qala malee waliin hin qalamu, waliif hin dhaabbatu. Jarana bifaan madeemaatiin jirtan kanatti yoo wal qoqqoodinsi bifuma kanaan ka deemu taate hedduu hammaachaa jirtan. Hedduu warra barate sanirraa warra abbootii teenna gootawwan teenna tadhumatte sanirraa yookaan tadabarate sanirraa yookaan jaarrolee teenna irraa wanni akkanaa waan deemaa dhufe natti hin fakkaatu. Wanni amma deemaa jiru fagaachaa deemaa jirti. Jarana wanni oonlaayina kanarra fayyadamu, wanni oonlaayina kana fayyadamu, wanni tiktookara kanaa fi feesbuuka fayyadamu warruma waan baratin jechuudha. Jarana warri waa baratee mana yuunivarsiitii takka seenee ba'e waan asirraa nama arrabsu natti hin fakkaatu. Dhugaa dubbachuudhaaf jaran. Barumsa fixuu dhiisiiti walakkaa nuusaa nami barate mana barumsa walakkaa takka yoo barattee jiraatte waan gaddeebitee uummata keessatti waan nama arrabsitu kana natti hin fakkaatu. Gaddeebitee uummata waliin dhoqqee laaqattu kana natti hin fakkaatu. Jarana warri waa barate fagoo jira. Nu warri waan baratiin ganda keessa jirra. Jarana ganda keessa haa yaanu. Warri waan baratiin jarana arrabaa fi dhoqqee laaqachuu jirra. Jarana dhoqqee tana ofirraa haa dhiqnu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keessa miira keessa galee isin wajjin haasa'u jira. Yoo dubbiin tiyya akka isin bira geetu taate nama takka yookaan nama waa dhaga'u taate jarana waani buuti je'eetiin ni yaada. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya an Oromoo kutaa 11 hamma tokko jaaladha. Isii gargar cittuun fedhu. Isii adda cittuun fedhu. Isii dhakaa walti darbattuun fedhu.
silaa akkiin feenu jarana diina keenya kanurratti dhakaa darbatu dhakaa san fuunee itti darbachuu nu barbaachisa waltaanee tokkummaa keenyaan jaran. Wanni asirraa jarana nu waccisiisu yoo jiraate dhakaa walti darbachuu fi gandaa fi naannoo fi gosaa fi gosatti wal galchinee dhukkee walirraa kaasuun kun maaliif nu barbaachise jaran. Ka hamtuu dalage qabaati jarana gorfadhaa. Ni wallaalee baramsan qabu barsiifadhaa. Beekaa qabna jarana hayyoota qabna jarana Oromoon wanni inni hin qabne hin jiru. Oromoon wanni inni hin qabne hin jiru jarana. Wanni nu dhabne takka qofa tokkummaadha jaran. Tokkummaa callaa hin dhabne wanni nu dhabne tokkummaadha. Tokkummaa waan jedhan hin biran jirtu jaran. Tokkummaa nu barbaachisa jarana jaldeessamaa taana. Jaldeessi garina waluma yisiisa achis waluma yisiisa deema jaldeessi. Faayidaan qabu jarana jaldeessa nun godhina nu ilma namaati. Jarana wallaalaa nun godhina. Oromoo qaama barate nama baratee jiru beekaa qaba doktora qaba injiinara hagasii qaba. Jarana wanni nu wallaalle maal taane jarana barumsanii qabna. Wanni wallaallee ganda keessa gaddeebine naannoo wal cirree wal qoqqoonnee Oromummaayuu ta'a Oromuma kanaayyuu ni ta'a jettee shakkii takka ofirra galchitu takka wal geessu jirra jarana maaliif nu akkana nu gootan yaa jaran. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya garaana nyaatan hedduu takka. Kophaa taa'eetii yaada. Jarana rakkoon kenna jarana wal maraachuudha. Goota keenya kabajamaa fi jaalatamaa Kadiir Martuu wanni akkana isa maraache rakkoo Oromooti. Tokkummaa keessan dhabuudha. Tokkummaa keenya dhabuu irraayin Oromoo keessatti nami waa beeku maraatu jira. Maaliif maraata nami kun? Jarana maaliif nu biraa maraata nami? Maaliif nurraa maraata nami? Maaliif nu jalaa maraata beekaan keenya? Artistiin keenya qaaliin hayyooti teenya maaliif nu jalaa dararamti jarana yaaddoma keenya wama nu itti jirru kana baxaraanuma haaso'ilu kana maaliif nurraa dararama jalaa nu qajeelfadhaa jarana nu barsiifadhaa. Wallaalummaa keessa jirraa jarana nu qajeelchaa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya oduun kiyya kun haasa'ii kiyya kun yoo isinitti tole laayikii sheer sabiskiraayib gochaa nu jajjabeessaa.